Akkam jirtan jarana kun rundaa saadha. Amma wannenan isinitti muudhaaf deemu akkatti horii keessan reediyoo sagalee biyyaa yookiin immoo Seef Naval Baaliif ergitanii egaa sana gochuuf websaayitii kan kiyyaanan akka fakkiitti qarqaaramee isin argisiisa. As dhuftanii websaayitii kan reediyoon suni qabu tuqtu jechaadha. Sana booda websaayitiin suni dabaname booda iddo PayPal kana bira dhaqxu credit card, Mastercard, Visa, American Express fi wanna akkasiitiin kanfaluu ni dandeessu. Kennaa karaa lama kennuu dandeessu yookiin kana tuqxu jecha donate yookiin subscribe. Amma subscribe idda tuqxanii booda ennaan ni baname email keessanitti galchitu. Kuno email keessan asitti galchitu. Sana booda password keessan iddoo sanatti galchitu. Itti barreessitu jechaadha. Sana booda gaa login kan jedhu irratti tuqtu. Achiin booda horii hamma kennuufi barbaadan 5 isaa ta'u 10 isaa ta'u itti barreessitu jecha. Ani fakkeenyaaf 25 asii qaba kan itti barreesse maqaa kiyyaa fi toora kiyya argisiisa. Sana booda agree and pay jettanii sana kana hoo tuqtan in kanfaltanii jechaadha numa sana. Amman dubbiin daqiiqaa tokko isinitti fixa. Yoo rakkoon jiraate gagaa biraa haasofna amma sitti nagaan.